arra dubartii teenya dubartoota keenya walaalle yeroo salaataa deemtu huccuu salaataa janii huccuu kophaa qaban huccuu guddoo uffatan ammoo yeroo Facebook adeeman huccuu haphii uffatan Facebook irratti ugaa suuraa gallakkisan jechuudha yeroo suuqa keessa deemanoo ifirra dibdee tilal nyaara kana hunda halaal kana dibdee kanaas diimeessitee fuula kanat boodara irra gallakkiftee akka nama cooma nyaawonni godhee gooteeti suuqa keessa deemti magaalaa keessas deemti Facebook irrattis gallakkifti huccuu haphii uffattee jechuudha waan qabduun darra gallakkifti yaa subhaanallah ammoo ugaa salaataa deemtu huccuu isiin uffattu ajaa'iba goota tayyib warreen Facebook irratti warra qunnamtii godhu haa ta'u warra maasiyaa sirbumaaf kana sheer gootu yoo ati halkan sana akka ol deebite ciifte abbaay akka ciifte duute ummanni Facebook keessan hanqa hiriyoonni keessa bira jiru maal achirraa daawwatan itti yaaddee waan kana guyyaa qiyaamaa qabrii ta'e keessatti waa hundinuu ragas rabbaati wanni itti dalagatti harki ragabaa ijji ragabaati miilli kee yooma tashaadu alayhim alsinatuhum wa aydihim arrabni kee ragas rabbaa harki ati community jala kannetu qaane leki jalatti loitu ragas rabba khatti sheer gootu waan amtu tana ragas rabba waydihim warjulhum miili khayra ragas rabba buwa hundinu qaamni khikun guututti guyyaa qaama rabbiin dubbisee ragas rabba jechu tana yaa bariyan keenya mobile khaysan miina muutu memory lama khaqabu jira namni dubartiin amma haa ta'u dhiiraa haa ta'u warra qunnamtii godhu qoba itti guutataniiti halkan yeroo gartee Israa'el baadii mansan daawwatan guyyaa raayyaa fatti kaayatan waan biraa fatti kaayatan halkan ammoo kanaas baafatan khaano memory tokko sirba qofaa ka qabu jira qawlin laaqee qabu jira yeroo gartee nama ka sheekhaatiif namni kaawni dhabira dhufe warra hadiisa kana keessa kaaya yeroo ka waan biraa keessa kaayate yaa abbaay yoo duute nama si boodaati dhaalawaan kana hamtuu naman dhaalchisini rasuul sallallahu alaihi wasallam maal je من سن سنة حسنة فله نمني خرا غاري تكون ما خرا غدي دبره خير نمني قندل غرن خرا خنرتي صاف ديمتي جن نمني مو من سن سنة سيئة خرا بدا ما خرا غدي غدي خرا بدا وان بدون ما غلكسو بدي نمني سندلغو غيرتي صاف ديمتي جن اما جرو فيسبوك الرسولا غلكفت سورات دوبرتينيس يو اتي المدي را سورات دوبرتي غلكسات يو سرب غلكفت سورة قنمتي غلكفتوس namni daawwatu hundinuu diliinsiif deemti yoo sheekan warra muhaadaraa dabarsu hunda sheer gootes nam tokko yoo saniin qaceelee khayri guddu sii qabdi akka rasuul sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib jeen la yahdi allah bik abu sawabateetiin gurbaa tokko rabbiin qaceelchutu gaala diimaa arawa bira gatii qabu gaafa dura gatii qaba sanirra sii caalaa jeen jechuudha sanirra sii caala nam tokko dhaggeeffate yoo qaceele jechuudha tanaafuu abbaayee warreen akkana doynummaan isana isin baate kun Facebook irra taatu share ifiin gootan community kannitan ittiin dubbattan Facebook keessa namni Facebook isaa akka namni khayrii irra gallakkisuun feene mana saafa maal gaafata abbaayee saboona marabbisi haa godhuu jechuun itti ba'aati bartuna hasidummaa jaamti hasidummaa yoo khayrii namaan jibbu jaamti abbaayee waan sheekan gallakkisan Facebook kee qulqulleeffadha akhiraa jannatani feetanii mi afaanii mi dubbiin hojiidha mana taanii namni baatiin ogaarumte damoo sana maa kan jiru yoo daleeyti malee horkiti harkatta qamadii facaasanii xaafii murachuun hin jirtu abbaayee haa dalagannu warra qabrii keessatti khayriin teechi siif dhufti hamtu teessiif siif dhufti ammoo namni khayrii dalagate khawaan addunyaa khayrii dalagate yeroo fuudhanii janaazaa isaa gartee qabrittiin deemanillee dafaanaan deemaa jaggaa televiziyoonaan khayrii isaa agarsiisan jechuu maaliif qalbii isaa asirratti khayrii dalaysiseeti qaama isaa khayrii dalaysisee jechuu akkasin milkaawa kaan ammoo eessannaan deemtan jeel iyyeensa inni yoosoo namaa jinnin dhageeni gaggabanii addunyaarraa dhumanii tanaafuu bireen keenya Facebook keessan muhaadaraa sheekanii sheerirra godhadhaa ifiifis waan akkasii dhaggeeffadhaa moobaayila keessan itti gaafatamtanii rabbii keessa sodaadhaati moobaayila kanaanis kijiba dhiisa haloo jaanam tokko gaatti bilbilee eessa jirta hamana jiru manan jiru ja yoo ala jiraate alan jiru manan jira ja yoo maal jiraate bakka dalagaan jiru maarren jira ja ittiinis kijibuu dhiisaadhaati yaa obboleessa rabbi haa sodaannuuti mee hoottaa namu ammarraa eegallee anarraa eegallee moobaayila keenya haa qulqulleessinu waan keessa jira haa haynu hadiisa qofatti haa guuttannuuti inshaallah Facebook keenyas haa qulqulleessinu muhaadaraa qofa irratti haa gallakkifnu waan khayrii qofa irratti haa gallakkifnu rabbinu haa qajeelchu warra khayrii waliin jaalatu rabbinu haa godhu namni gaariin
gaafta kanab la mara kharaa deemaniiti jette Oromoon namni lamaan ogaa deeman ganda dhufanii yaa warra rabbii nu bulchaa janiin aboo seenaa bulaa janiin manni mana rabbiiti seenaa janiin mana rabbiiti ogaa jan masjidan seengaa yaani wanni qanuuti hundinuu rabbiiti jechuu isaaniiti akkasitti ni seene gaarii namni gaariin san ka khayrii dalgu nama gaariidha yeroo ni seene kaan analuma kanaa wanciisaa je aboo biyya teenya waraabeessaa jira nama nyaata seeniin ciisii janiin hin seenuu alumaan ciise jeddidee halkan keessa dhufee waraabeessi fuudhe yeroo hoteeni gandi dirmate maal fuudhe nan hama fuudhe akkasitti namuu galee rafee hamaan nyaadhamee galee قارين بولي قالي جان هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين